geessa. Jechi Muhammad yoo kana like, share, copy link, repost godhuun eegala. Viidiyoo kana sammadhumaa daawwadhaa gara viidiyoo. Jechi Muhammad jedhu akka seera herregaatti yookaan calculate goonee qubeelee isaa waa yookaan sallallahu alaihi wasallam gabaajeedhaan argachuu akka dandeenyu ni beektanii? Isin agarsiisu. Mee dursaa qubeelee kanneen akka lakkoofsatti haa fudhannu. Jechuun tartiiba isaanii aadhaa hanga zaatti jiraniin. Fakkeenya a akka tokkootti, b akka lamaatti, c akka sadii jennee haa fudhannu. Yoos maan akka 13tti, uun akka 21tti, haan akka 8tti, aan akka tokkootti, maan akka 13tti, maan akka 13tti, ammas aan ammas akka tokkootti fi daa akka 4tti fudhanna. Achiin hoo saa argachuudha sagalee yookaan saan qixa ta'a. Maa ida'uumaa hir'isuu haa ida'uu daa hir'isuu baay'ina lakkoofsu ta'a. Baay'ina qubeeleeti yookaan lakkoofsu taati. Kanaafuu 8 jechuudha baay'inni qubeelee Muhammad jecheedhu keessa jiru. Amma maa akka meeqatti fudhannee dursa akka 13. 13 ida'uu 13 ida'uu 13 qixxee ta'a meeqa ta'a 33. Maa ida'uumaa waan dhufuuf. Hir'isuu 8 ida'uu 4 hir'isuu 12 39 hir'isuu 12 27 hir'isuu baay'inni isaa meeqa 8 jecha Muhammad jedhu keessa kan jiru akka afaan Oromootitti. 27 hir'isuu 8 meeqa ta'a 19 saa arganne haaluma sanaan aallee ni arganna. Tokko yookaan aan qixa ta'a maa hir'isuu haa hir'isuu daa. Maa jechuun 13 haa jechuun 8 daa jechuun 4. 13 hir'isuu 8 hir'isuu 4 qixxee ta'a 5 hir'isuu 4 qixxee ta'a 1. Aan lakkoofsa tokko irratti argame jechuudha. As arganne kamtu nu hafe waadha. Isas ni arganna. Waan lakkoofsa 23 irratti argama. 23 yookaan waan qixxee ta'a u ida'uu a ida'uu a 21 ida'uu takka qixxee ta'a 22 ida'uu takka 22 ida'uu takka qixxee ta'a 23 ta'a jechuudha yoo calculate goonu. Uun akka 21tti aan akka tokkotti yoo fudhannu 21 ida'uu takka qixxee ta'a 23 jechuudha. Waallee arganne kana fakkaata. Wait. Iskoroolochuuf hin deemin nabii keenya irratti salawaatan koomentii gajjabsi. Salluu ala nabi.